Hi students. Atas video berat nulis deemnee jirra. Videoon kiyya inni har'aa grade 9 unit 1 jalatti 1.2.4 exponents and radicals isa jedhu ilaalla. Video kana like godhuudhaan akkasumas share godhuudhaan jalqabaa isin jedha. Akkasumas channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhuu hin irraanfatinaa. Erga subscribe gootanii ammoo mallattoo notification biratti argamsiisan all irra kaa'uu hin irraanfatinaa. Videoon hundi akka isin bira gahu. Kanaafuu mee kallattii mangara viidiyoo keenyatti yoo kan deemnu taate maal ilaalla? Exponents and radicals. Exponentii fi exponent jechuun akkuma beektan paawuriidha. Exponentii fi radicalii ilaalla jechuudha. A irratti maal ilaalla? Roots and radicals. Mee isa kana haala kamiin ilaalla? In this section you will define the roots and radicals. Roots and radicals of numbers and discuss their properties. Computations of expressions involving radicals and fractional exponent are also considered. Kanaafuu part kan jalatti isaan kanneen ilaalla. Numbers that can be pictured in squares of dots are called perfect squares or square numbers. Lakkoofsonni square kan jalatti yookiin ammoo dootiiwwan kanneen jalatti picture ta'an kanneen kaafaman kunniin maal jedhamani? Perfect square. Square sirrii yookiin ammoo square number. Lakkoofsa square jennee waamna jechuudha. Isaan kanneen akkuma lakkoofsaan argaa jirru dootiidhaanis kaa'ee jira. Waan yoo kan ilaalu taate dootii takka jira. 1 times 1 waan ta'eef kanaaf inni kun square sirriidha jechuudha. Perfect squareidha. Afuris akkasuma akkuma argaa jirru 2 baay'isuu 2ti. 2 squaretu 4 nuuf kenna jechuudha. Kan sagalii ammoo 3 squaretu 9 nuuf kenna. Kan 16 4 kan 64 ammoo 8 baay'isuu 8tu isa kan nuuf kenna jechuudha. The number of dots in each row or column in the square is square root of the perfect square. Lakkoofsonni dootii in each row or column kan garee jala yookiin ammoo rowii jala tarree jala jiran kunniin maal jedhamanu? In the square. Square kan keessa kan jiran kunniin maal jedhamani? Square root jedhamanii waamamanii jechuudha. Square root of the perfect square. Square root perfect square jedhamanii waamamanii jechuudha. The perfect square 9 has a square root of 3. Perfect square fakkeenyaaf isaan kan dootii irratti akkuma arginu kan fa'a 1 4 9 1 6 and 4 isaan kanneentu maalidha? Perfect square dha jechuudha. Square sirriidha. Has a square root. Amma sagaliin kun ammoo maal qaba? Square root 3 qaba jechuudha. Square root sagalii square root perfect square sagalii meeqa ta'a? 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu sagal square root isaa 3 ta'a jechuudha. Akkuma arginu gama lamaanitti yoo kan deemnu taate yookiin dalgatti yookiin gara gadiitti yoo kan deemnu taate 3 jechuudha. Kanaafuu inni kun row or column jennee haala kanaa waamna jechuudha. Because there are 3 rows and 3 columns. Akkuma argaa jirru maaltu jira? Rowii 3 fi yookiin ammoo tarree 3 fi garee 3tu jira jechuudha. You say 8 is a square root of 64. Amma ammoo 8 yoo kan ilaalu taate 8 ammoo maalidha? Square root 64 jechuudha. 64 yoo kan ilaalu taate perfect squareidha. 8 ammoo maalidha? Square root isaati jechuudha. Square rootiin 64 meeqa ta'a? 8 ta'a jennee haala kanaan waamna jechuudha. Akkuma argaa jirru inni kunis gama lamaanittu yookiin gara tarreetti yookiin ammoo gara gareetti yoo kan lakkoofnu taate irraan gadi yookiin ammoo gara dalgaatti lakkaa'uu dandeenya. Meeqa ta'a? 8 jechuudha. Gara lamaanittu 8. Kanaafuu gara roowwittis gara kolomaniittis 8 jechuudha. Wal qixa waan ta'eef kanaafuu 8 square root 64 jennee waamna jechuudha. Because 64 equal to 8 times 8 waan ta'eef 8 square jennee 8 by 8 8 square jennee haala kanaan waamuu dandeenya jechuudha. Definition 1.7. Kanaafuu square root fi perfect square hubattan jedhee yaada.
perfect square kan jennuu fi square root kan jennuun garaagarummaa isaa perfect square kan jennuun lakkoofsa wayii ufumaa isaatii baay'atuudhaan yookiin ammoo fakkeenyaaf sadii yoo fudhanne sadii baay'ee sadii ufumaan baay'ate jechuudha matama isaatiin baay'atee lakkoofsi inni nuuf kennu sun lakkoofsi argamu sun maal jedhama perfect square jedhama. Lakkoofsi wayii kan ufii mataa isaatiin baay'atee lakkoofsa wayii nuuf kennu lakkoofsi argannu sun erga lakkoofsa wayii isumaan baay'isne matama isaatiin erga baay'isne lakkoofsi argamu sun maal jedhama perfect square jedhama. Lakkoofsi ammoo ufiin uf baay'isu sun maal jedhama square root jennee waamna jechuudha. Yookiin ammoo lakkoofsan raadikaala jala galchinee lakkoofsi nu argannu. Fakkeenyaaf 16 raadikaala jalaa yeroo baasutti afur arganna kanaafuu afuriin kun maal jedhama square root jennee waamna jechuudha. Definition kana mee ilaalu square root. Square root jechuun maal akka ta'e for any two real numbers a in the b if a square equal to b then a is a square root of b. Lakkoofsa kamiyyuu lama real numberii kan ta'eef a b yoo kan fudhannu taate yoo a squarein walqixa b kan ta'u taate a squarein walqixa b kan ta'u yoo taate a square yeroo jennu maal jechuudha a times a jechuudha. Akkuma 8 baay'ee 8 4 baay'ee 4 jechaa ture kana a times a jechuudha a square jechuun. Kanaafuu b nu argannu sun ammoo maalidha perfect squareidha. Kanaafuu a kun maal jedhama amma yeroo darbe keessa 8 fakkeenyaaf maal jennee ilaalle square root jenneeni. Kanaafuu lakkoofsi ufumaa isaatiin baay'ate sun baay'atee lakkoofsa nuuf kennu sun square root jedhama jechuudha gaafumatti square root of b square root lakkoofsi nuuf kennu saniiti jechuudha. b ammoo maal jedhama perfect square jennee waamna jechuudha. Perfect squares also include decimals and fractions like 0.09 and 4/9. Since 0.3 square equal to 0.9 and 2/3 square equal to 4/9, it is also true that minus 8 square equal to 64 and minus 12 square equal to 144. Perfect squarein ammas maal dabalata desimaalis ni dabalata jechuudha. Desimaalii fi fractionii ni dabalata. Desimaalii fakkeenyaaf 0.09 kan yeroo ilaallutti inni kun maalidha 0.09 kun perfect squareidha jechuudha. Perfect squareidha. Lakkoofsa kamtu isa nuuf kenne 0.3 kanatu uf baay'isee fakkeenyaaf 0.3 times 0.3 yeroo jennu maal arganna 0.09 arganna jechuudha. Sababa kanaaf 0.3 kun maal jedhama 0.3 square root jedhama. 0.09 ammoo perfect square or square number jennee waamna jechuudha. Akkasumas 4/9 ammoo lakkoofsa kamtu nuuf kenna 2/3 kana square yeroo goonutti 2/3 kun akkamitti 4/9 nuuf kennuu danda'e tuunis squarein gubbara jirtuun lamaaniifuu ni dhaabatti sadiifis lamaafis ni dhaabatti kanaafuu lama square yeroo goonu 4 arganna sadii square yeroo goonu 9 arganna jechuudha. Kanaafuu lama irra sadii ammas maal jedhama square root jedhama. 4/9 ammoo perfect square jedhama jechuudha. Akkasuma inni kunis akkasuma ta'a jechuudha. Maayinasii kana wanti isin asitti hubatuu qabdan minus 8 square yeroo jennu kana maayinasiin tun hammattuu keessa waan jirtuuf isiinis square taate jechuudha. Square taate jechuun ammoo maayinasiidha yeroo baay'isutti maal arganna positive arganna. Sababa kanaaf lakkoofsi kun 64 ta'e deebi'e. Isoo ammoo maayinasiin kun ala kan jiraatu taate saddeet qofti hammattuu keessa kan jiraatu taate lakkoofsi argannu kun maayinasii ta'a jechuudha. Maayinasii ta'a. Kana jechuun fakkeenyaaf haala kamiin barreessuu dandeenya maayinas goone isoo 8 square isoo jennee haala kanaan barreessine maayinasii kana tan keessa jirtan isoo ala baafne maal arganna maayinasii 64 arganna jechuudha. Pozitiiv ta'u yeroo sanitti maaliif hin baay'isu waan ta'eef. Squarein lakkoofsa hammattuu keessa jiru san qofaaf dhaabbata. Sababa saniif akkasuma maayinasii 12 waan keessa jiruuf innis pozitiiv ta'a 144 ta'a jechuudha. Isoo ammoo lakkoofsi gubbara jirtu yookiin ammoo squarein isa kanaan squareii goone. Lakkoofsi gubbara jiru kun fakkeenyaaf lakkoofsi sadiisoo ta'e fakkeenyaaf minus 8 cube isoo goone bakka 2 kana sadiisoo goone maal arganna maayinasii arganna. Maayinasii yoo nuuf kennaa jechuudha. Lakkoofsi sun si'a sadi baay'atee maayinasii ta'a jechuudha. Lakkoofsi nu argannu sun sababa maaliitiif maayinasii kana si'a sadi waan baay'isnuuf jalqaba irratti maayinasii sadiitu jira inneerra maayinasii sadii baay'isa. Lakkoofsi saddeetis akkasumatti gizee sadi baay'ata. Isoo kana ka sadi goonu taate bakka 2 kana isoo sadi goone maayinasiin kun
keessi isoo jiraate fakkeenyaaf isa jalqaba kanarratti kan jalqaba kanarratti bakka gubbarra lama jiraamti amma iskuweerii goone isoo sadi goone amma maal ta'a kana jechuun maayinas lakkoofsa 8 waliin si'a 3 baay'atee lakkoofsa nuuf kenna si'a 3 yeroo waliin baay'isu lakkoofsa nuuf kenna maayinasii ammoo haala kamiin baay'isu maayinasii baay'isuu si'a 3 baay'isnee irraa jechuudha waliin san booda maayinasii sana yeroo baay'isu poozitiiva argama poozitiiva baay'isuu maayinasii asii jirtu tanaati san booda poozitiiva baay'isuu neegatiiva amma maal ta'a neegatiiva ta'a jechuudha isa kana beekuu qabdan poozitiiva baay'isuu poozitiiva ta'a poozitiiva baay'isuu neegatiiva ta'a neegatiiva baay'isuu poozitiiva isuma san ta'a jechuudha neegatiivuma ta'a neegatiiva baay'isuu neegatiiva ammoo poozitiiva ta'a jechuudha kana haala kamiin qabachuu dandeettanii fakkeenyaaf neegatiivaaf neegatiiv wal fakkaataadhaanti neegatiivaaf neegatiiva yeroo waliin baay'isnu poozitiiva arganna poozitiivaa fi poozitiivas yeroo waliin baay'isnu poozitiivuma argannaa jechuudha garuu ammoo kan faallaa kana neegatiivaaf neegatiiva tokkoo fi poozitiiva tokko yeroo waliin baay'isnu maal arganna neegatiiva argannaa jechuudha isaan haala sana hubatuu qabdan. So you may say that minus 8 is also a square root of 64 and minus 12 is a square root of 144 jennee haala kanaan kan jalqaba wajjin wal fakkaataadha jechuudha inni kun haala isaanii ibsuu dandeenya garuu ammoo neegatiivni sun isoo kan ala jiraatu taate haala reef jennisanii fakkeenyaaf neegatiiva goonee 8 isoo goonee iskuweerii kan goonu taate maal arganna neegatiiva 64 arganna jennee jirra amma maal jechuu hin dandeenyu minus 8 is square root of 100 or minus 8 is a square root of minus 64 jechuu hin dandeenyu maaliifi maayinasii miti kaa maayinasii iskuweerii goone nuti 8 kana iskuweerii goone waan ta'eef haala saniin ibsuu hin qabnu jechuudha maayinasiin addumatti ibsamuu qabdi maal jennee ibsuu dandeenya maaliif fakkeenyaaf minus 8 is a square root of minus 64 soo jennee maal ta'uu hin danda'u kana jechuun minus 64 kana minus 64 yeroo bahu minus 8 nuuf kennaa jechaa irraa jechuudha yeroo akkas jedhu sanitti garuu ammoo inni kun false maaliif jalqabumayyuu lakkoofsi neegatiiva ta'e iskuweer ruutii jala galuu hin danda'u iskuweer ruutii kan homaa ofirraa hin qabne kana yookiin asitti 2 ta'uu danda'a isa kana jala galuu hin danda'u jechuudha ammas 4 isoo ta'e asitti 6 8 10 lakkoofsa guutuu isoo ta'e maayinasii jala galchuu hin dandeenyu jechuudha maayinasii jala galchuu hin dandeenyu garuu ammoo lakkoofsa akkamii yoo ta'e galchuu dandeenya fakkeenyaaf haala kanaan 3 isoo ta'e asitti 3 isoo ta'e maayinas 64 jechuu dandeenya jechuudha maayinas 64 jennee haala kanaan lakkoofsa maayinasii ta'e galchuu dandeenya jechuudha ammas lakkoofsa qara kan lamaaf kallattii hiramuu hin dandeenye kan akka 3 tokko jechuu hin dandeenyu tokko hin jiru waan ta'eef tokko akka hin jenne fakkeenyaaf isa kana tokko jechuu hin dandeettan kanumaa ofirraa hin qabne kanaan tokko jechuu hin dandeettan lama jechuudha inni kun hin barreeffamu lama garuu gisee baay'ee hin barreeffamu yoo barreessines homaa rakkoon qabaatu fakkeenyaaf kan akka 3 5 7 9 11 jedhee kan itti fufaate mukanniini maal ta'uu danda'a maayinasii ta'ee galuu danda'a jechuudha akkasumas yeroo bahus maayinasii ta'ee baha jechuudha haala kanaan hubattan jedhee yaada. The positive square root of a number is called the principal square root. Lakkoofsi positive square root kan jennuun fakkeenyaaf kan akka square root fakkeenyaaf kan akka maali jechuu dandeenya kanneen akka 0.3 2/3 kanneen maal jennaani principal square root jennee waamna jechuudha principal kan positive ta'een principal square root jennee waamna the symboliin tun mallattoon tun called radical sign mallattoo raadikaalii jedhamtee waamamte jechuudha isiin tun is used to indicate the principal square root isiin tun maaliif nu fayyaddi principal square root kana bakka bu'uudhaaf indicate godhuudhaaf nu fayyaddi jechuudha mallattoon radical sign tun. The symbol radical 25 is read as the principal square root of 25 jennee dubbisna jechuudha. The principal square root of 25 jennee dubbisna isa kan yeroo dubbisnutti or just the square root of 25 gaafsnis maal jechuu dandeenya the square root of 25 principal keessaa dhiisnes maal jechuu dandeenya the square root of
25 jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. And minus radical 25 is read as the negative square root of 25. Isa kan ammoo kan positive hin ta'in. Radical tun positive kan ta'in. Radical tun amma akka argaa jirru maayinasiin alaan jirtu waan ta'eef maayinasiin sun radikaala bakka buuti. Radikaal sun maayinasii ta'uu ishee. The negative square root of 25 jennee isa kan ammoo haala saniin ibsina jechuudha. If b is a positive real number, b is a positive ta'ee real number ta'ee akkasumas positive isoo kan ta'u taateen isa kana the square root of b, the square root of b is a positive real number. Inni kun positive dha jechuudha. Positive real number ta'a maaliif b positive waan taateef. A negative real number do not have a square root in the set of real number. Real number since a square is greater than or equal to 0 for any number a. A negative real number idhaaf negative real number in square root hin qabaatan jechuudha. Square root hin qabaatan. Square root kan jennuun fakkeenyaaf bakka radikaal 25 jedhe kanatti isoo radikaala minus 25 isoo kan jedhu taate maal hin qabaatu sun real number hin qabaatu jechuudha. Real number hin qabaatu. Maaliif sababni isaa lakkoofsi kamiyyuu square ta'ee lakkoofsa wayii yeroo nuuf kennu maal ta'a greater than or equal to 0 ta'a jechuudha. Lakkoofsi kamiyyuu fakkeenyaaf lakkoofsa maayinasii ta'es fudhachuu dandeenya. Fakkeenyaaf maayinasii 2 square yeroo goonu maal ta'a 4 ta'a jechuudha. Positive ta'a. 0 yoo fudhanne immoo 0 ta'a waan ta'eef kanaafuu inni xiqqaan 0 dha. Kan isaa gadiis maayinasii yoo kan fudhannu taate immoo positive ta'a jechuudha. Isaan sunni positive waan ta'uuf kanaafuu sababa saniif inni sun qabaatuu hin danda'u jechuudha. The square root of 0 is 0. Fakkeenyaaf square root in 0 0 ta'a. Similarly, since for cube root for cubing meeqa ta'a? Afurii kan si'a sadii baay'isu jechuudha. Afur baay'isu afurii. Kanaafuu meeqa ta'a? 64 ta'a. You say that 64 is the cube of 4. Kanaafuu maal jennee waamna? 64 kun cube afurii jennee waamna jechuudha. And 4 is the cube root of 64. The cube root of 64. Afur ammoo maal jennee waamna? Cube root 64. Isa kana maal wal qayyarree? Bakka reef square ta'aa turetti lakkoofsi sun ufumaa isaatiin si'a lama yeroo baay'ataa turetti maal jechaan ture? The square root jechaan ture jechuudha. The square root jennee haala saniin waamaa turre square root. Akkuma argaa jirtan square root jennee waamaa turre jechuudha. Lakkoofsa yeroo lama baay'atanii ofii isaati jechuudha. Amma immoo si'a sadii yoo kan baay'atu ta'e immoo maal jennaani? The cube root jennee waamna jechuudha. That is written as isa immoo haala kamiin barreessina? 4 equal to third root or cube root of 64 jennee haala kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. The symbol inni kun haala kamiin dubbifama? The principal cube root of 64 or just the cube root of 64 jennee haala kanaan dubbisna jechuudha. Akkuma jalqaba irratti dubbisaa turre bakka square ta'e san cube goonee haala sanaan jijjiiraa deemna jechuudha. Each real number has exactly one cube root. Lakkoofsi kamiyyuu maal qabaata? Cube root tokko qofa qabaata. Cube root tokko qofa qabaata. Garuu ammoo lakkoofsi kamiyyuu square lama qabaata jechuudha. Maaliifi square root isoo hin ta'in square root lama qabaata. Square root kan jennu fakkeenyaaf lakkoofsi wayii meeqaa fudhannu? 25 fudhannu. Inni kun maal jedhama amma? Fakkeenyaaf inni kun square root lama qabaata jechuudha. Kamiif kam? 5 square fi minus 5 square qabaata jechuudha. Lamaan kanneen square godhuudhaan. Fakkeenyaaf lama inni qabaatu maaliif maali? Cube rootiin isaa 5 fi minus 5 dha jechuudha. Sababa maaliitiif minus 5 kanas yeroo lama yeroo waliin baay'isnu 25 arganna. Positive arganna waan ta'eef 5 yeroo lama yeroo baay'isnu meeqa arganna? 25 arganna jechuudha. Sababa kanaaf lakkoofsi kamiyyuu maal jennaani? Square root lama qabaata. Garuu ammoo cube root tokko qofa qabaata jechuudha. Maaliif? Sababni isaa ni ilaalamee fakkeenya ilaalla. Fakkeenyaaf mee isa kanaa ilaallu. Minus 3 cube yeroo goonutti meeqa arganna? Cube yeroo goonu lakkoofsa minusii ta'e yeroo cube goonu minusii arganna jedheera. Kanaafuu minusii 27 ta'a jechuudha. Minusii 27.
So inni kun haala kanaan akkuma jalqaba isin jedhe lakkoofsi amma asitti barreeffamne meeqa inni tun sadii waan ta'eef kanaafuu sadii lakkoofsa maalidha guutuu hin ta'inidha jechuudha isiin sun lakkoofsa guutuu hin ta'inidha. Sababa odd number isa jennuun sanidha odd number waan ta'eef kanaafuu yeroo bu'u maal ta'ee ba'a maayinasi 3 qofa ta'ee ba'a jechuudha. Poozitiiva ta'uu danda'u amma inni kun maaliifi lakkoofsa poozitiiva yoo kan ta'u taate fakkeenyaaf poozitiiv 3 yoo jenne poozitiiv 3 ammoo yeroo sadii yeroo hin baay'isu negatiiv argachuu hin dandeenyu jechuudha. Lakkoofsi poozitiiva ta'e wayii yeroo sadii yoo kan baay'isu taate poozitiiva arganna waan ta'eef maayinasii 27 nuuf kennuu hin danda'u. Sababa saniif tokko qofa qabaachuu danda'a jechuudha. Zeeroo ammoo yeroo kiubii goonutti zeeroo qofa arganne ammas sababa kanaaf ichi nambar jennee jechuudha. Lakkoofsi riil nambarii kamiyyuu fakkeenyaaf zeeroo kan yeroo si'a sadii baay'isnu zeeroo arganna. Sababa saniif maal hin ta'u inni kun kiubii ruutii tokko qofa qabaataa jechuudha lakkoofsi kamiyyuu. Fakkeenyaaf zeeroo kanas isa kan yeroo baasnu zeeroo qofa arganna jechuudha. Maayinasi zeeroo jechuu hin dandeenyu sababa kanaaf lakkoofsi kamiyyuu exactly waan kiubii ruutii qabaatuu danda'a jechuudha. You may now generalize as follows. Isa kana haala kanaan generalize godhuu dandeenya. The nth root for any two real numbers a and b and the positive integer n. Positive integer n. If a raised to n or a raised to n jennee dubbisne isa kana a the power of n jechuu dandeenya equal to b, then a is called an nth root of b jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsi n kun si'a n wayii osoo ufumaa isaatii baay'ate si'a n ta'e wayii si'a n lakkoofsa ta'e wayii bakka bu'uu danda'a lama ol kan ta'e jechuudha tokko jechuu hin dandeenyu waan ta'eef maaliif a wal qixa b hin ta'u waan ta'eef maaliif isoo fakkeenyaaf tokko jenniini n tokko isoo jenniini maal ta'a a ta'a jechuudha deebi'ee b ta'uu hin danda'u sababa saniif n kenna lamarraa ol isoo ta'e lamaa fi isaa ol isoo kan ta'u taate then a is called an nth root of b jennee waamna jechuudha. A maal jennee waamna nth root of b. Example 1 minus 3 is a cube root of minus 27 because minus 3 cube equal to minus 27 waan ta'eef sababa kanaaf minus 3 cube rootii meeqaati minus 27 garuu ammoo minus 27 perfect cube root dha jechuudha. Perfect cube root perfect square jechaa turre kanaafuu perfect cube ta'a jechuudha. Cube root osoo hin ta'in perfect cube minus 27. 4 is a cube root of 64. Afuris akkasumas maalidha cube root 64ti. Maaliif afur si'a sadii yeroo baay'isnu ufumaa isaatiin 64 waan ta'uuf 64 ammoo maal ta'a perfect cube ta'a jechuudha. Definition 1.9 principal nth root. Principal nth root. Principal kan jennu positive yoo kan ta'u jennee jirra. If b is any real number and n is a positive integer greater than 1, then the principal nth root of b denoted by nth root of b is defined as nth root of b kun the positive nth root of b ta'a jechuudha. Inni kun yoo maal ta'e yoo biin as jala jirtuun raadikaala nth root kana jala jirtuun yoo positive kan taatu taate greater than 0 jechuun zero ol jechuudha. Tokko sadii jedhee haala sanii kan itti fayyadamu kanaan yoo isa kan ta'u taate lakkoofsa positive kan ta'u taate maal ta'a nziin kun nth rootiin kun maal ta'a positive ta'a jechuudha. Akkasumas ammas maal ta'a negatiivii ta'a yoo maal ta'e yoo biin less than 0 ta'e and n is odd akkasumas n kun n as jirtuun odd ta'uu qabdu jechuudha. Maaliif lakkoofsi negatiivii ta'ee even yoo kan ta'u taate n even yoo kan ta'u taate galuu hin danda'u isin jedha jira yoo kan guutuu ta'u taate yoo ammoo kan qaraa ta'u taate qaraa isa jennu lakkoofsa maangoo isa jennu saniini lakkoofsa lamaaf kallattii fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Haftee takku malee lakkoofsa saniini yoo kan ta'u taate maal ta'a negatiivii ta'a jechuudha. Akkasumas zeeroodha yoo maal ta'e biin keenya kun biin asii ala jirtuun zeeroo yoo kan taatu taate kana jechuun lakkoofsi bakka bii galu zeeroo yoo kan ta'u taate maal ta'a yeroo itti jalaa bu'u zeeroo ta'a jechuudha. Mee keezii kan inni ilaallu tokkoffaa irratti if b is less than 0 and n is even
there is no real number n the root of b because an even power of any real number is a non-negative number. Yoo b less than 0 ta'e akkasumas n ammoo even kan ta'u taate. N even yoo kan ta'u taate akkuma isin jedhe kana even jechuun lakkoofsa guutuu isin jedhe jira. Yoo kan isa ta'u taate there is no real n the root of b. Real numberii kan ta'e hin jiru jechuudha. N the root kanaaf n the root of b kanaaf real numberiin hin jiraatu jechuudha. Because an even power of any real number. Poweriin evenii ta'e poweriin any real lakkoofsa real numberii kamiiftiifuu yoo kan square kan goon taate maal ta'a non negative numberii ta'a jechuudha. Square jechuun square qofa osoo hin taane lakkoofsa evenii ta'e si'a evenii ta'e yoo kan baay'isu taate 2 4 6 kanneen yoo kan baay'isu si'a kana kan baay'isu yoo kan taate lakkoofsa mataa isaatiin si'a kanneen yoo kan baay'isu taate maal ta'a non negative ta'u jechuudha. Positive ta'a yeroo kamiyyuu sababa kanaaf isa kanaan odd jenneen jechuudha isa lammaffaa kanarratti. Mee keejii lammaffaa the symbol nth root is called radical sign. Inni kun radical sign jedhamee waamama. The expression kun ammoo is called radical. Inni kun ammoo maal jedhamee waamama radical. Fakkeenyaaf inni kun akkuma jalqaba mallattoo kan ilaalaa turre san mallattoo kana radical jennee jirra. Kanaafuu inni immoo dabalame malee inni kun radical sign jedhama jechuudha. Expression kun ammoo maal jedhama radical jedhamee waamama. Kan jalqaba radical sign jenneeni inni kun ammoo radical jedhama jechuudha. Inni ammoo maal jedhamtee waamamti index jedhamtee waamamti jechuudha. Index fakkeenyaaf isa kanarratti index meeqa lama ta'a jechuudha. Index lama ta'a sababa maaliitiif lamatu jira jechuudha. As bira lamatu jiran barreeffamu isin jedhee yeroo baay'ee sababa saniif indexin isaa lama ta'a. Biin immoo maal jedhamee waamama? Bii kan jennuun lakkoofsa raadikaala kan jala jiru. Raadikaal saayinii kan jala jiru kun maal jedhama? Raadikaal jedhamee waamama jechuudha. Fakkeenyaaf biin kun. When no index is written, kun asitti ibsa jira. Yoo indexiin kan hin barreeffamin taate, the radical sign index indicates square root. Radical signiin maal bakka bu'aa? Square root bakka bu'aa jechuudha. Square root kan jennuun kan lama ofirraa qabaatu jechuudha. Indexiin isaa kan lama ta'u. Example 2 kana ilaalume. A irratti maal jedhaa? For the root of 16. For the root of 16 meeqa ta'a? Lama ta'a jechuudha. Because 2 raised to 4 equal to 64. Lama si'a 4. Lama kana lama baay'isuu lama yeroo jennee kan barreessu taate 16 waan ta'uuf. 16 waan ta'uuf lama ta'ee barraa jechuudha inni kun. Baay'isanii ilaaluu dandeettanii 16 nuuf kenna. Inni kun ammoo 0.2 ta'a jechuudha. 0.2 b irratti because 0.2 kan square yeroo goonu square maaliif goone as lama jirisiin jedheera hin barreeffamtu sababa saniif square goone meeqa nuuf kenna 0.04 nuuf kenna jechuudha. Inni kun ammoo minus 10 nuuf kenna jechuudha. Maaliif minus 10 kana cube yeroo goonu minus 1 waan nuuf kennuuf sababa saniif inni kun haala kanaan ibsamuu danda'a jechuudha. Numbers such as radical 23, third root of 35 and third root of 10 are irrational number. Isaan kun irrational number jechuudha. And cannot be written as terminating or repeating decimal. Isaan kunniin haala kamiin barreeffamuu danda'anii haala terminating yookiin ammoo repeating decimal-itiin barreeffamuu danda'an. Terminating decimal kan jennuun kan dhaabbataa ta'e kan yeroo hirrutti maal argannuudha? Remainder 0 argannu. Terminating decimal jennee jirra. Isaan kan ilaalaa jirra jechuudha yeroo darbe keessatti. Repeating decimal kan jennuun ammoo kan itti fufaa deemudha. Akkasuma hafteen isaa gonkumayyuu 0 hin ta'u jechuudha. Itti fufaa deema. However, it is possible to approximate irrational numbers as closely as desired using decimals. Garuu ammoo maal godhuu dandeenya? Irrational numberii kana approximate godhuu dandeenya jechuudha. Walitti siqsinee barreessuu dandeenya. Haala kamiin? Haala inni using decimalii fayyadamuudhaan siqsinee barreessuu dandeenya jechuudha. This rational approximation
This rational approximation can be found through successive trials using the scientific calculator. Isa kana ammoo approximation kana erga irrationally kana approximate goonee maal arganna rationally arganna jechuudha. Lakkoofsa rationally ta'e yoo arganna san booda maal goona can be found through successive trials. Inni kun scientific calculator yoo fayyadamuudhaan arganna jechuudha. The method of successive trials uses the following properties. Metodiin kun ammoo property amaloota kanneen hordofaa mee amaloonni kunniin maalidha ilaalu. For any three positive real numbers a, b and c and a positive integer n, if a raised to n less than b less than c raised to n, then a is less than nth root of b less than c. Lakkoofsa real numberii sadiif kan positive ta'an jechuudha. A, B, C jennee kan fudhannu taate akkasumas integerii n wayii kan fudhannu taate positive integerii n wayii kan fudhannu taate yoo a raised to n a kana si'a n wayii matama isaatiin ufumaa isaatiin baay'isnee less than b kan ta'u kan taate akkasumas b ammoo less than c raised to n c kana si'a sadii yoo kan baay'isu taate zan maal sirriidha inni kun sirriidha jechuudha. Haala kamiin isaan kanneen inni kan irraa balleessuudhaaf maal goona kanallee n0 jala galchinaa b n0 jala galchinaa kanas n0 jala galchinaa jechuudha. Mara isaatu n0 jala galchinaa san booda a irraa n tun n tanaan akkuma jirutti balleessi kanaafuu a ta'a jechuudha. b ammoo waan balleessinu waan hin qabneef haaluma kanaan jiraata. c irraa ammas n tun n kana raadikaala kan inni balleessi jechuudha. Maaliif raadikaal isa kan n0 kun maaliif wal qixa waan ta'eef 1 over n dha wal qixa waan ta'eef san booda asii n waan qabnuuf c irraa fakkeenyaaf n qabnaa jechuudha. Kanaafuu c raised to n haala kamiin barreessinaa 1 over n dhaan barreessuu dandeenya. San booda n times 1 n dha waan ta'eef n over n jechuun 1 dha. Kanaafuu c raised to n jechuun c waan ta'uuf haala kanaan irraa baduu danda'a jechuudha. b irraa ammoo wanni balleessuu dandeenyuun hin jiraatu jechuudha. Maaliif b'n jalqabaa irraa n waan ofirraa hin qabaanneef sababa saniif jechuudha. Kanaafuu inni kun successive trialiin kun maal hordofaa meetodiin kun property kan hordofaa jechuudha. Examplein kun maal jedhaa find the rational approximation. Rational approximation lakkoofsa kanaa kennii jedhaa to the nearest hundreds. Mana kudhaniitti siiqsuudha. Mana dhibbaatti mana dhibbaatti siiqsuudhaan isa kana rational approximation isaa barbaadeera. Kanaafuu use the above property and divide in the average on the calculator. Isa kana maal godheedha property armaan olii kana fayyadame jedha. Since mee haala kamii fayyadame haa ilaalu. 6 square 36 ammoo less than 43 dha jechuudha. Akkasumas 43 ammoo 49 irra xiqqaadha. Inni kun ammoo 49 maaliif wal qixa 7 square dha wal qixa jechuudha. San booda lakkoofsa kana haala kamiin barreessuu dandeenya. 6 square is less than jennee barreessinaa jechuudha. Haala kanaan isa kanaan barreessuudhaaf 6 square less than ammas maal jennaani less than 43 less than 7 square jennee barreessuu dandeenya. Maaliif inni kun waan maal ta'eef inni kun haala kamiin barreessinee akka jalqaba kanaatti barreessine jechuudha. San booda ammoo haala kanaan barreessuudhaaf maal jennee barreessinaa square kana irraa balleessuudhaan jaha jennee barreessina. Isa kana ammoo raadikaal jala galchinaa jechuudha. Haala kanaan akkana barreessinaa 7 square haala kanaan irraa balleessinee maal godhuu dandeenya barreessuu dandeenya jechuudha. Estimate isa kana ammoo estimate yeroo goonu yeroo siiqsinutti to tens gara mana kudhaniitti yeroo siiqsinu inni kun 6.5 ta'a jechuudha. Divide 43 by 6.5 amma immoo 43 kana 6.5 yeroo kan hirru taate maal argannaa isa kan argannaa jechuudha. 6.5
615 kan argannaa jechuudha. Average ammoo maal jedhee average the divisor in the quotient. Divisorii fi quotientii kana average isaa inni isa kana jechuun maal jechuudha? Divisor kan jennu isa kana 6.5 dha. Quotientiin ammoo 6.615 kana jechuudha. Gahee jechuudha. Divisor jechuun qooda isa jennu sanii quotient jechuun ammoo gaheedha. Kanaafuu isa kana average isa barbaaduudhaaf walitti idaanee baay'ina isaatiif baay'ina isaa 2 waan ta'eef kunis tokko kun 2 jennee haala saniin hirra waan ta'eef meeqa argannaa 6.558 argannaa jechuudha. Divide by 43 by 6.558 isa kana yeroo hirru ammas meeqa arganne 6.557 arganne jechuudha. Now you can check that 6.557 square is less than 43 less than inni kun ammoo 43 kun ammoo 6.558 square kana irra xiqqaataa ta'uu check godhuu dandeenya jechuudha. Calculator fayyadamnee check godhuu dandeenya. Therefore radical 43 is between 6.557 and 6.558 jidduu isaanii kana jira jechuudha. It is 6.56 to the nearest hundreds. Gara mana dhibbaatti yeroo siiksinu meeqa ta'a? 6.56 ta'a jechuudha. Lakkoofsa kanneen lamaan siiksinu ilaaluu dandeenya. Kana fakkeenyaaf gara mana dhibbaa siiksisuudhaaf torbaa kana yeroo siiksinu meeqa ta'a? Inni kun kan 5 ture 6 ta'a jechuudha. Isa kanas yoo siiksine 6 ta'a jechuudha. Example 4 is haaluma saniin